Yooyyaa harka foone keessummaa qabna. Miseensonni gamtaa abbootii gadaa Oromiyaa tokko tokko maallaqa baranii mootummaa waliin wal ta'uun tokkummaa Oromiyaa diigaa jiru jedhu. Eenyu faadha? Kanaas obsiisee Hawwii Mahmudii itti dhiyaadha. Harka foone. Wayyaadha. Nagaagala. Wayyaadha galata Waaqaa akka madara. Jira gaa kun tole gaa maqaan koo Hawwii Mahmudii barii maltiimiidiyaa irraan isinii bilbilaatti jira. Meegaa daawwattoota keenyaa fi ofii keessan of barsiisaa. Ani maqaan koo Abbaa Gadaa Mokonnin jedhama. Gadaa Machaatti abbaa seeraa Gadaa Machaatti farda jilaa Odaa Oromiyaatti immoo abbaa Gadaati. Gamtaa abbootii gadaa keessatti miseensa akka Oromiyaatti. Kanuma amma kanan jiraadhu magaalaa Beddelleeti. Godaa Buuna Beddellee jechuudha. Tole gaamee galatoomaa isiniin jechaa seenaa Gadaa Maccaa gabaabsaati naaf himaa. Gadaan Maccaa akkuma Oromoota biraa warra bulchiisaa yookaan mootummoota warra ta'eetiin kan dadhabee fi gadaan Oromoo kun kan cabedha. Akkuma Maccaatti Maccaa innaa jennu lixa Oromiyaa kanatti godina Matakkaliin dabalatee naannoo godina 13ti. Mee mootummaan sochii keessan dura akka dhaabbachaa jiru dhageenye rakkoon jiru maaloodha mee? Daawwattoota keenyaaf nuuf ibsaa. Egaa rakkoon amma dhimmuma isaa wallaalle nuti amma gadaa gaggeessinu malee siyaasa gaggeessinu. Siyaasa keessa jirru hello. Hello dhagaan jira haasa'aasin. Hello. Amma nuti siyaasa hin gaggeessinu gadaadha kan gaggeessinu gadaan immoo kan uummata Oromooti gadaan immoo haqaa uummata Oromooti. Gadaan bulchiisa uummata Oromooti. Mootota turu dhufanii darbanii biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti taraa wal dabarsaa turantuyyuu warra sirna Habashaa kana keessaa ba'antuyyuu Oromoo kanaaf maqaa Oromootii fi sirna isaas ta'e afaansaa seenaa duudhaa isaa kan balleessaa turan jaradha. Har'a immoo gadaa isaa deeffachuudhaaf sirna isaa badde duudhaa isaa badde deeffachuudhaaf uummanni Oromoo qabsoo bara dheeraa godhe waggaa 150 waan jalaa qabbanaa'e kanayyuu lafaa kaafataa jira lafaa ijaarrataa lafaa dhaabbataa jira. Ammas kanuma keessatti kan nutti mul'ataa jiru maa'inni akkuma warra mootota yeroo darbanii har'as gadaan Oromoo kun akka lafan qabanneef Oromoon gadaa isaatiin dhugaa isaatiif akka isaatiin haala akka waliin gaggeessine gufuutu itti ta'amaa jira jechuudha. Gabaabaadhumatti hoomsii kaasee gaafa 9tiif gaafa 10 akka Machaatti caffee Machaa ijaarrachuudhaaf godina Shawaa Lixaa aanaa Haayiluu Galaan keessatti bakka Odaan Bisille yookaan hangaftee Odaa Maccaa kan ta'e kan jirutti achitti walitti naannoo qabannu kallattiin gara kamii akka kenname hin beeknu akkana walgahii sana hin gaggeeffanne qaama mootummaatiin dhorkamne bulchiisa achiitiif dhabnamee nageenya aanaa sanaatiin jechuudha. Egaa amma kana deessii edda walgahii dhorkamne iddoo ta'umsaa lafa maree keenyaa caffee akka nuyi ijaarranne dhorkamne. Hireen uummata Oromoo kun hireen gadaa Oromoo kun garamitti adeemaa jira jedhu yaaddoo keessa gallee jirra jechuudha. Isinoo sirna gadaati kan gaggeessitan humni mootummaa maaliif isin dhorkuu danda'e maaliif miidhaa kana sirraan gahuu danda'e rakkoon jiru maali? Nuti akka shakkinutti amma yeroo ammaa kana mootummaan biyya gaggeessaa jiru sabboonummaa Oromoo kana ittiin tolle. Oromoon kun ammoo ta'uun isaatiif sirna isaatti deebi'u Oromoon kun tokko ta'u wal ijaaruun yaaddootti ta'edha. Maaliif yaaddootti ta'e yoo jenne warra dur tokkummaa faarsanuu fi warra tokkummaa biyyatti jedhanii maqaa Itoophiyummaa kanaan Oromoo kana afaan sirna sadaasaa cabsanii wajjin amma haala harka ol keessa galfachuutu jira. Kanumaaf jecha tarii yeroo ammaatti barataan Oromoo yuunivarsiitii duraa jira barataan Oromoo yuunivarsiitii ari'amaa jira. Akkuma kana immoo godinaaleen Wallaggaa Arfanii fi Gujii Boorana kumaandi poostiin waggaa ol tokko ol waggaa deemaa jiru kumaandi poostiin bulaa jiru keessumattuu amma Wallaggaa irratti gaa uummanni baree galuu dadhabeera. Qote bulaan qotataan jiru beelatti kufeera. Ijoollee isaa immoo manatti dhaqanii jala ajjeesaa jiru.
Kanaaf ammoo la deemaan isaas guddataa hin jiru, barataa hin jiru. Kanaaf tarii gadaan kun yoo wal ga'ee kanayyuu maaliif kun nurra dhaabbatu jedheetuyyuu morma waa'ee uummata isaa kanayyuu garatti kaasaa. Kanaaf immoo nuti uummata kana yoo achuufne yoo ajjeesne yoo hiine malee bulchuu danda'an jirru isa jedhu waan sodaa of keessaa qaban natti fakkaata gaa. Kanaaf kan gadaa Oromoo akka inni walitti hin qabanne akka inni lafa hin qabannee fi akka inni immoo yaa hin godhanne kan jarri dura dhaabbataa jiranuuf kanuma natti fakkaata. Tole kanumaan wal qabatee hidhamtanii akka turtan dhageenyee turre rakkoodhuma kanaaf immoo waan hidhamtaniif qabdu rakkoon isinirra gahe yookiis miidhaan isinirra gahe jira mana hidhaa sanatti. Ani adees miti amaddees miti ani sirnumaan seeraan ani gara gadaatti dhufee abbaa gadaa Hodaaromme kan ilmaan buunoo ta'e ilma latiisa eeggatummee keessaa gadaa machaatti immoo seerumaan sirna guuttadhee gadaa machaa keessatti salgee gadaa machaa keessatti miseensa ta'e abbaa seeraa ta'e kan jira. Ani dhimmuma Oromoo kanaaf Oromummaa kanaaf waan hin quuqamuufi dhugaa haqa Oromoo waan hin dubbadhuuf isa gaashira siyaasaa kanatti immoo soba jaraatti immoo waan waliin galleef sana immoo gadaatu naan iyyamu. Kanuma ganaa fuuldurumatti na sodaatanii ol adeemaa kana dhalataa kana haqa Oromoo barsiisaa. Oromummaa kana jaaraqee yeroo walitti qabee Oromummaatti akka sabboonummaan itti dhaga'amu godhaa yaada jedhuun bulchaanumti godinaa. Fuuldurumatti na sodaateetu kan inni na ibsite kunis egaa tuffii uummaticha bulchaa jiru amma sammaa kanallee godinicha bulchaa jira namni kuni tuffii uummata sanaaf qabu agarsiisuudhaaf jecha kan inni na hidhe. Mana hidhaa sanatti rakkoon irra ga'e kan qaamarra addatti na ga'e hin jiru garuu iddoo sanatti kan jarri kaayeffatanii turan beeluudhaan dheebuudhaan uummata 7,000 ta'u iddoo tokkotti ukkaamsanii bakka namni nagarretti maatiif biyyaaf baasanii dhoksanii ukkaamsanii dhukkuba adda addaatiif qoonqoodhaan saaxilanii ajjeesuudhaaf yaadanii turanii garuu wanti kun humna jaraatti ol ta'ee waan harkaa bahee gurra uummataa galeef gurra miidiyaa waan galeef garatti dhoksanus wallaalanii ji'a 8 hidhanii nu gadhiisanii siin jechuu kooti. Tole walumaa galatti naannoo Iluu Abbaa Booraa sanatti rakkoon uumamaa jira uummata irrattis barattoota irrattis jedhaniitu haasa'u. Akka abbaa gadaa tokkotti rakkoo uummataa kana akkamitti ilaaltan himee ifanuu godha daawwattoota keenyaaf. Egaa mana barattoota akka yuunivarsiitii kan Beddellee irra jiru kan damee mattuutu faakiltii qonnaati kan jiru. Barattoota irra dhiibbaa tokko keessanii barattoota kaatti makaatti kennanii haalli jarritti dhiibuuf adeeman ture ijoollota kana malumaan gorfannee ijoolleen kun akka jar sabummaadhaanis walitti hin buune goonee akka jar gidduu jaraatti rakkoon hin uumamne rakkoon iddoo biraatti uumame jara gidduutti argamuu hin qabu warri kana godhaa jiran warra faayidaa siyaasaati warra Oromoo miira keessa gashanii uummata naannaa isaarra jirutti akka inni tarkaanfii fudhatu yaadantu kana godhaa jira. Kanaaf nuti uummanni Oromoo immoo barataan Oromoo immoo gamnoomne saba biraa ofitti qabuu qabnaa jennee ijoollee kaampaasii sana keessa jiran tasgabbeessinee akka jarri barumsa jaraa baratan goonee gaafa nuyi kana goonee hojjennu immoo deebi'anii nyaata irraa dhorkanii ministeerri barnootaa nyaata irraa kutaa jedhee waayifaa afaan irraa kutanii ijoolleen akka jar aaranii miira keessa galanii tarkaanfii biraatti deeman godhanii ijoolleen immoo gamnoomanii sana gochuu dhiisanii edda beelaan nu qaxxaatanii hin galla jedhanii manaa ba'anii achi gaafa jar kaampaasii gadhiisanii ba'an immoo sossobnee ijoollee kana hubannoo uumnee fi kaampaasichatti akka jar deebi'an akka jar tooftaan jara caalanii barumsa jaraatti fangoone garuu kaampaasii guddaa mattuudha amma ijoollee 26 ijoollee Oromoo ari'aniiru. Ijoolleen Oromoo kun wanti godhan hin jiru. Lubbuun hin balleessine umaa tokko hin goone barattoonni keenya maaliif biyya amaaraa keessatti du'u? Amaarri maaliif immoo ijoollee keenya ajjeesa? Yookaan mirgi ijoollee keenyaa tiksamee barumsa sirriitti tafufuu baratanu karaa citta'u waan immoo as nu deebisaati yuunivarsiitii Oromiyaa keessatti baratanu jedhanii ijoollee gaaffii gaafatan. Maaliif hiriyoonni keenya dhiigni qabuun qomoon keenya yookaan immoo lammiin keenya maaliif yoo jettanii maaf gaaffii gaafatan jedhanii ta'uu akkanaatti natti fakkaata kun amma ijoollee 26 mattu yuunivarsiitii irraa ari'ataniiru akka kaampaasii Beddelleetti garuu waaqayyoof galanna ta'u akka ijoolleen tokko ammammaatti hidhataman hin goosifne walumaa galanii barataa jiru. Egaa kana booda immoo gara fuulduraatti waan jarri tooftaa jarri uumanii ijoollee kana yakkan wanti nu beeknu yoo jiraachuu baateyyuu kanadha. Amma immoo deebi'anii magaalaa Beddelleetti ijoolleedhuma haayiskuulii gidduutti namoonni sanyummaadhaan loogii uuman ijoollota Oromoo kana yakkanii
ijoolleen Oromoo kun Amaara jibbani maal godhani jedhanii sobanii maqaa sobaatti maxxansanii deebi'anii immoo gandummaa amma warri siyaasni kasaare immoo amma gandummaa armaan Oromoo kan addaan qoodanii haalli jarri ijaaranii uummata Oromoo kana burjaajessan facaasantu jira. Kanaaf gaala nuyi tokkummaa humnaa uummata Oromoo walitti finnaa walitti qabannaa nu jennu waltajjii akka nu hin arganne nu godhanii waltajjii adda addaa nurkaa fashaleessuudhaan uummata Oromoo kana burjaajessaa jiru. Amma barattoota naannoo barattoota 8 haayiskuuliidhaa hidhanii jiru. Ijoolleen kun garuu dhiifamni ta'ee fi jaarsummaadhaan hin gorfannaa nuuf habaan waan jedhu haala akka kanaa gaafataa jira. Kanatu jira amma nama sodaachisuu yaada namaa burjaajessuu Ola deemaan Oromoo kun akka inni yaada uummatiin tokko ta'ee wal bira dhaabbatee wal dhaga'ee beekaasaa iyyuusaa gadaasaatiin bulee adeemu akka inni adeemu goonuu akka inni sodaatu sodaa adda addaa hidhaadhaan doorsisaan itti naqaa jiru. Egaa kun immoo hammam nu baasasa jedhu gaamee waaqumatu beeka. Kana keessa jirra. Anuma kanallee haalumti ammas jira mitiire yoo jaatti ijoollee bira dhaabbattee yoo ati gara uummataa dhugaa uummataa softe kutimee dhiisii cal jedhii haalli jiru bakkee haalli mana sodaachisuuttis haalli itti adeemaa jirantu jira kanas jira isin jechuudha. Tole galatoomaa abbaa gadaa Maccaa mee isin egaa abbaa gadaati gadaan immoo heeraaf bulmaataa mataa isaati kan qabu sirni gadaa nama najjeesu gorfate kan waldeeffatuu fi kan wal araarfatudha ammaan beeku tokko. Garuu mootummaan kun immoo akka gadaan kun illee dhaga dhaabbatee hin jenneef miidhaa isinirraa gahaatti akka jirudha kan dhageenyes kan isin daawwattoota keenyaaf himaatti jirtan. Isin akka abbaa gadaatti yookiin akka nama dhuunfaatti mootummaan kun kan miidhaa isinirraan gahee dhiibbaa mootummaa kana dura dhaabbachuuf sochiin isin gootan jira. Egaa gara fuulduraatti karoorsinee sitti adeemaas wajjirraa amma sochiin goonu yaa'u maaliif dhimma gadaatiif wal geessu maaliif dhimma gadaatiif adeemtu jedhee tarkaanfii barbaachisu yoo inni nutti fudhates aarsaa lubbuu kaffalla Oromoon durmasuu dhimma sirna isaatiif jechas aarsaa hedduu kaffalaa dhufeera. Dhimma haqa dhabeetiif jechas aarsaa hedduu kaffalaa dhufeera. Ammas kan nu gaafatu yoo jiraate kanumadha aarsaa lubbuu amma aarsaa lubbuutti of kenninee dhimma gadaa Oromoo dura dhaabbachuu kana ola deemaa Oromoo qeerroo qarree Oromoo beekaa Oromoo akka nu birmatu goone dhimma gadaa kana itti gufuu taasisaa akka harkatu taasifamata. Kanarratti immoo maaliif kanaaf adeemtu akka yoo jedha nutti dhufate yaa'u aarsaa barbaachise kaffaluu ta'a malee kana booddee dhimmi gadaa kunis waan boodatti deebi'u hin ta'u tokkummaan uummata Oromoos waan faca'u hin ta'u. Ittamma qeerroon Oromoo qarreen Oromoo dhiiga isaatiin fidate kun deebi'ee adeemsa tokkummaa jedhu kanaan sirna nafxanyaa jalatti yookaan immoo afaan tokko biyya tokko aadaa tokko jedhamee akkuma dur eenyummaan Oromoo dhokatee kana bashaa duwwaan ol kaasamee faarfamaa ture kana iddoo sanatti deebisuun waan danda'amu natti hin fakkaatu. Kanaaf egaa nuti amma akka abbaa gadaa tokkotti kan nu jechaa jirru obsumaan eegnee kallattii barbaachiseen adeemnee akkuma kana miidiyaaleen garaagaraa yaada keenya fudhatanii yoo nu dhaga'a mootummichi akka inni dhiibbaa kana nurraa kaasu gaafataatuma utuma dhiibamnus immoo gadaa keenya akkamitti lafa qabsiifannee sabboontota Oromoo qeerroo qarree Oromoo hayyoo Oromoo akka nu bira dhaabbatu goonee ijaaruutti numatti humna jedhee kan yaada malee sababa jarri nu doorsisaniif sababa jarri walitti qabannaa nu dhowwaniif sababa jarri waan adda addaa shira adda addaa tooftaa adda addaa nurratti xaxanii fi waan booddeetti deebina jennee yaadnu hin qabnu. Tole galatoomaa abbaa gadaa egaa dhumarratti dhimma isiniif mootummaa gidduu jiru kana manni maree abbootii gadaa quba qaba wal qabsiisee mootummaan kun maal gochuu qaba uummanni Oromoo maal gochuu qaba jettume akka abbaa gadaatti. Abbana manuma maree gamtaa abbootii gadaa kana haala xaxanii amma ergamaa jaraa godhatantu jira. Tokko namni kanaan dura gamtaa abbootii gadaa duraan hoogganaa ture abbaan gadaa Bayyanaa Sanbatoo nama birrii bareef siyaasa jaraa kana keessa nama yeroo dheeraa ture waan ta'eef gadaa kana akkuma siyaasaatti fayyadamuudhaaf akkaataatti amma gadaan Oromoo kun raafamu keessatti tokko nama sanatu gahee qaba.
kanarraa kan ka'e amma namarratti ijaaree gadaan Oromoo kan haala siyaasa gochuutii fi maallaqatti gurguratanii maallaqaan jijjiiranii takaaluutu jira. Kana argatanii jarri immoo amma namni tuulamaa kun mataansaa innis gadaa iddoo lamatti qoodanii akka gada namni jarri wal irratti kakaanu godhanii yoon sibiran jirre isa kanas liqimsaa yoon adaan mormi taate isa kanan sirratti ijaaraa waan jedhu wayi yoon moona bukkee dhaabbatte immoo isa kanan sii dhiibaa haala akka kanaatiin gadaa Oromoo iddoo lamatti qoodanii wal irratti ijaaranii siyaasa godhanii haala itti gadaa Oromoo dadhabsiisuuf adeemaa jirantu jira. Macha keessattis immoo kanuma amma macha yeroo ammaa baay'inni uummata macha kumaandi poostii jala jira Wallaggaa Darfan Lubbaa Booriif Buunuu Biddallee kana dabalatee caalaatti immoo Wallaggaa Darfan immoo haaluma sodaachisaa haala yaaddessaa haala ba'anii galuun nama yaaddessu nama sodaachisu keessa jiru keenyallee amma tokko ba'anii galuun taate yoo namatti hin taane. Kanaaf egaa macha kana immoo bakka qabsoon keessa jirudha. Baay'ee immoo ijoolleen qabsoodhaaf qeerroon kaka'ee yeroo ammaa kana qabsoof inni deemes macha kana. Kanaaf macha kana sodaachuu waan jiru macha kana sakkuma kana iddoo lamatti gadaa qaalluufaa yoo barbaadan warra qaalluufaa deeggarree qaalluun abbaa gadaan ta'u sirna cabsanii karaa malee gadaa Oromoo kana adeemsanii akka namni gadaa Oromoo kanarraa baqatu haalli itti godhantu haalli itti Oromoo gadaa isaa kana Oromoon humtiyyuu akka haalli itti baqatu tooftaa xaxanii adeemuutu jira. Kanaaf egaa amma nuyi maanni uummatni Oromoo akka inni nu gargaaru akka inni nu bira dhaabbatu kan jennu awarreen sirna gadhiisanii ka'anii amma sirna keessa harka galfatanii utoo hayyuu ta'uu qabanu gadaan ammayyuu harka jira jedhanii uummata kan akka abbaa gadaa Bayyanaa fa'aa dhaabbadhu ittiin jechuu danda'u qaba. Uummanni Oromoo lammata irratti immoo uummanni Oromoo mootummaa kanaan gadaa keessa harka fudhadhu gadaan keenya bilisaa ta'u gadaan keenya hirkataa ta'uu hin qabu. Kanaaf gadaa keessa harka fudhadhuutti ikoonoomikaanis moo bukkee dhaabbatee gadaa kana jabeessee akka lafa dhaabbatu uummanni Oromoo mataan isaa gadaan kun kan kooti bulchiisa kooti haqa dhugaadha kan kaleessa ganama dimokiraasii addunyaadhaaf ittiin Oromoon gumaache jedhee gadaa kana bira dhaabbachuu danda'u qaba jedhee tayyaadagaa kanadhagaa. Tolegaa ulfaadhaa galatoomaan isiniin jedhaa yeroo keessan naa laattanii naa waliin turu keessaniif maqaa daawwattoota barii maltiimiidiyaa fi akkasuma uummata Oromootiin isiniin galateeffadhaa dhumarratti adda bahuu keenyaan duratti ergaa uummata Oromootiif yoo qabaattan akkasuma egereen uummata Oromoollee maal akka ta'u irraa tuqaatii ergaa keessanis uummata Oromootiif yoo qabaattan nu dabarsaan isiniin jedha. Achitti na wanti isin asirreeffattan abbaa gadaa machaa miti. Gadaa machaa keessatti ga'een koo abbaa seeraati. Abbaa gadaa Odaa Rummeeti kan ilmaan buunnoo ardaa jilaa tokko irrattan. Gadaa machaatti abbaan gadaa biraatu jiru abbaan gadaa fiite. Daawwattoonni keenya lana dhagaan akka abbaan bakka iddoo namaa hangoonaan kennamne akka himadhetti akka hin fudhatamnee fi kana naa sirreessita. Abbaan gadaa machaa gara biraatu jiru. Nama iddoo namaa fudhate fakkaata. Tole. Uummata Oromootti kana dhaammaddu. Uummanni Oromoo gadaa isaa kana bira dhaabbachuu danda'u qaba. Gadaa isaa kana roorroo jalaa baafachuu danda'u qaba. Gadaa kun kootii, duudhaa kootiidha, sirna ittiin bulchiisa kootiidha, kan kaleessa ittiin beekame addunyaan narraa fudhatee dimokiraasii dagaagfatedha. Kanaaf sirni kun naaf deebi'uu qaba, abbaatti ta'uu qaba jedhee bira dhaabbachuu danda'u qaba. Kanaaf amma mootummaan hundi ta'ee yookaan immoo qaamni siyaasaa ta'ee itti roorrisuudhaaf bakka dhowwachuu danda'u hin qabu. Kana uummanni Oromoo bira dhaabbachuu qaban jedha. Lammadatti immoo kana uummata Oromootti dhaammaddu. Hello. Hello, dhagaan jira haasaa. Dhagaa miti. Eeyyee. Kana uummata Oromootti dhaammaddu filannoo fuuldura keenya jiru kana nageenyaan tasgabbiidhaan xumuruudhaa fi hundumtiyyuu of qopheessuu danda'u qaba. Namni miira keessa galuu hin qabu. Sabaaf sablammii Oromiyaa keessa jiraatanuuf Oromoo gidduu jiraatanuuf kabaja kennuu qaba. Hammatee jiraachuu qaba. Oromoon durumayyuu sirna isaa keessatti uumamumaan hammannaa kana namni kan barsiifne isatu uummata addunyaa barsiise malee kun duudhaa isaati uumamumaan waan waaqa biraa fudhatee waaqa waan sodaatuuf nama waan jedhamuuf kabaja waan qabuuf nama addaan hin baasu Oromoon nama nameenyaa isaatiin kabaja namaaf eenyummaa isaa afaan isaa kabajee waan jiraatuuf kun duudhaan inni qabu kun itti fufuu qaba. Sabaaf sablammii gidduu isaa jiru ofitti hammatee jaalalaan wajjin jiraatee
filannoo fuuldura isaa jiru kana nama na geggeessa na bulcha jedhu paartii siyaasaa ofii isaatii barbaade dhiibbaa tokko malee filachuu danda'u qaba. Kanammoo nageenya isaatiin harka isaatiin mirkaneessuu danda'u qabaan jira. Kanarraa kana egaa biyyumaa guutuutti nagaan waaqa akka nuubu nagaan haaraan akka bu'uu fi biyyi Oromoos biyya Itoophiyaa jedhamte kunis hundumtiyyuu nageenya akka argattuu fi hundumtiyyuu wal jaalalaan jiraachuu danda'u qaba. Kanaafis mootummaan immoo nageenya buusuudhaaf gahee mataa isaa taphachuu qaba. Sirna namaa dura Oromoo dura ta'u fedha uummata biyyattii dura dhaabbachuutu hin ta'in fedha uummata biyyattii gaaffii uummata biyyattii deebisuu danda'u qaba. Gaaffii uummata Oromoo dabalatee yoon kun ta'e nageenyatu bu'a biyyattii keessatti nagaan argama waliigaltee argama kanan dhaabbatan. Tole gaajjanii waamicha keenya saniigaa yeroo keessan laattanii nu waliin turtii gochuu keessaniif maqaa daawwattoota barii maltiimiidiyaa fi maqaa uummata Oromootiin hedduun isin galateeffadha. Isinin kabajaa gara fuulduraattis haala waan jiru irratti isinin dubbisa deebi'ee. Haa ta'u gaasinis dhimma kanarratti dhimma gadaa keenya irratti gufuu waan nuti ta'e nu gaafatanii uummata Oromootiif gabaasuudhaaf fedha kana godhatanii nu gaafachuu keessaniif hedduu galatoomaa baay'ee guddadhaa dhugaadhaa uummata Oromootiif jiraadhaan isinin jedhaa horaa bulaa. Waaqayyo nagaa isiniif haa kennu, waaqayyo nagaa biyya keenyaaf haa kennu, waaqayyo nagaa uummata Oromootiif haa kennu. Gadaan Oromoo kan kuufaa kan gabbinaa bara injifannoo bara gadaa bilisummaan uffataa hin jira. Ameen nufa ta'u galatoomaa ulfaadhaa. Jaljilo yaa jaljilo yaa gadaan gadaa gaara yaa gadaa mojjii gaara yaa gadaa guyyee gaara yaa karri gaara yaa karri gaaraan dhoose yaa harri nyeenchaan dhoose yaa nyeenchi